maallaqaanis Okay, wajjin amma dhaabbataniiru. dura gargaaramtee ture duba gargaaramtee. Akka gaarii na gargaaraniitu isaanii yaallamaa jira. Kanuma uummataatu yaallamaa jira. Okay, duba yaaliin kan kee galma siin geenye maallaqa sii guurame. Amma keemootiraappii waan jedhamu beektanii keemootiraappii sanarra gahee xumuree amma immoo gara carariitti deema. Cararii kiyyaan booda immoo cheekaappiidhaaf gara Hindii deemuu dandeessanaan jedhama. Still maallaqni gara Hindii deemtu sii guuramee jira jechuudha ka. Hin guurramne kan biyya keessaa malee. Duba maaliif akkas jetteen hojjetiin viidiyoo? Yaa marsaa lammaffaatti deebina jedhaniiru roobaleen faanis ijoolleen jarman jiranii wantoota Dooktor Tafariin illee faanillee jarmanitti wanti goofandimii naa bananii turanii inni illee akka gaariin deemne na gargaaraa turan. Alaabaa jiraan amma immoo cararii kiyyarra geenyu mucaan kun icciitii kun beekaa. Akkaawuntii kiyya kan akkuma 50 naa gashee immoo maallaqa Itoophiyaa asuma jira inni sun dirgawaa jira. Maallaqa Itoophiyaa 150 siin gashaa cararii keetii irratti naan jedhe. Bakka namni fooloo godhaafi gaayis warri dandeessan hundaa'uma carraa qabeetti daa'u artistoonni hedduun sagalee siif taanee jira. Nama meeqa kan sagalee hin taaneef hedduu jira. Ammallee marsaa lamaffaa akkasii qarqaaraniif atilleen sagalee ofii keetiif godhadhu. Nutilleen wanti riipoostii maal siif tolchina. Warroonni fooloo gootan. Ani duraan hin barbaanne beektaa maatii koo beektaa ani naannoo Salaaleen jiraadha. Uummanni qorra koo keessa jira. Akka uummata kana argaatii ani gargaarsa uummataan barbaanne beektaa maatuma kootu na yaalchisaa ture. Sadarkaa sarjarii xumuree gara keemootiraapiitti gaafan deemu dooktarri kiyya qorichoonni jarman yookiin keeniyaarraa dhufaa namoota alaa dubbifadhu naan jedhachiin. Nama tokkotti inni ofiin boontuu Tuulamaa Mucaa jedhamtu beektaa? Yoo Dubaay hin jiru. I don't know. Yoo laakee beekuu hin danda'a. Taa'umsa najjeessa. Hayyee. Duuba hoo. Ani xiitiidhaan itti madde akka ittiin hin uummata kanatti maaliif uummanni qorrakkoo kana yoo dhaga'e duubatti hin jedhe deeni maatii olmaa oolan jettu waan hojjechuu qabu hojjedheera uummata kanaaf. Miniin uummanni kun akka dhiphatu hin barbaadu sa'aatii kanatti jennaan isheen ciccitanu yeroo hiriyoota kootitti galaanaa fa'aati. Rifeensi bakka akkuma hedduudhaan wanti samtadhu malee hin taane. Ishi duba amma fooloodhaan bakka irra deebiiti. Viidiyoo akkasii dhukkubuu si madduutiti. Namni akkasitti fooloo siini godhamee bi. Namni Oromoon akkasii fooloo siini gooti. Ka fayyaa qabuun gargaaru waan jedhaniif amma Nasrii waan fayyaa qabuuf hin qarqaarru. Hin fudhatu jaanii koomantii jalatti hedduu wanti jaanii. Ati immoo just waan si dhukkubuuf si qarqaaruu waan danda'aniif akkasitti viidiyoo dhukkuba keetis rakkoo keetis himadhuu fooloo kana mucaan maal akkasii godhu akka barbaaddu himadhuuti akkasitti uummanni si qarqaara shuu lubbuutiyya. Ijoollee fooloorsii hanga 500, 400, 300 warri qaban naa hojjetaniiru. Ani otoo itti himatiin dhagaanuma jennaan naa hojjetan. Tole ayyaatillee irra deebi. Garuu maallaqa irra nama gargaara uummanni kun fooloo irratti. Maallaqa guyyaa sadiitti dhugaa akka malee na gargaaranii fooloo irratti nama gargaaran dhugaa. Maallaqa itti hirmata. Challenge kana hin beekne akkam akka godhu waan godhu danda'anitti hin fakkaatu. Beekaa wallaahi waan Oromoo kun dhibe. Inshallah ati garuu waan dandeessu godhime siif godhan irgixanyaadha. Maaliif nadus waan si dhukkubuuf akka zayitii madduuti fooloo siif ni tolchan jee yaadame. Hojjedheera. Adii fiichee irratti akkaawuntiin koo adii fiichee 125 qaba fooloorsii. Adii fiichee jedhama. Okay, taate ayyee bareeddu. Biftu wallisime. Nama wallisu nagaan jetteeti hayyeme nama wallisime ammati. Kijibullee eegaltee jirta. Dhugaa rabbi artistiidha barmaaki. Mucattiin koo artistiidha. No, jechuun rakkoon hin jiraatin wallisi yaa'u isiin dhukkubaan miree nama dhukkubu wallisiista. Artistummaa isii osoo hin ta'in. Wayyaa rabbi.
Video na waraabina naante ani garuu weellisuu hin beeku sagalee siin qabu. Sirbis naan qabamu bakka jim jedhee manuma waan marge sirba akkamitti sirba seefi. Yaa Rabbi sirba naa qabamu. Way maakii sirbichi giddi'a. Wallisi sinje wallisi haa muudin roo qabattee wallisi. Oshi. Sirba kana qoyke ayyaadadha. Shagari ulaan shambanada isarraan bahee si barbaada karri baay'achuun. Ani hin beeku. Ammanumaan beeka bakka. Ammanumaan beeka hin beeku ani sirba. Naan qabamu dhugaa sirbi. Kophaatti sirbuu hin danda'u. Tokko maakii hattu naan jenne na hoobalchise ulee. Arrabni tokko na hoobalchisa baraan maakii hattu hin jenne. Naati dirashi rabbii yaali gosa ridi. Way good. Arrabe ani bar arraba na hoobalchisu hin daajjira baruu kan inna arraba baruu keessa arrabni hunna hoobalchisu eegalee. Yoo namni na arrabsu na hoobalchisa amma faa wallahi. Bitaame yaasqanyal sawu. Ay. Ati maal dandeessa biftu yee? Maalin danda'ayyuu moodeelisii akka moodeelisoonni deema sana maakinatti agarsiisimee nan baradha. Ati koo maakii amma Dubaay deemutti mana shubbisaa na galchisiin jedhee jennaani anuu sin barsiisaa sumarratti naan jettee turteeyyuu bal. Maal si barsiisa siin jedhamoo gudii barcoon maal si barsiisa siin jedhan? Shubbisa. Anin dandaaji sin barsiisa an bargis takatake በጣም በጠረቃለሁ እኮ ይስ takatake በር በጥረቅ እንጃበራን ዮሚና ከነስ ናንጀቴ ማኪ ዮ ደሞ ሹቢሳ ማሊ ያ ተኮ አኒሞ አና ሹቢሳ በርሰስ እንጂ Anjette. Araan shubbisu. Gaariidha garuu koota shubbiste. Anuu barachuun barbaada. Kan shubbisi meetti sii bana? Maalitti hin beeka? Seenaa sun illee dhufuu deerra jechuudha. Oo meeqa isheerritti godhe ishiirraallee ilaalan jedha jedhe. Meetti jira shubbisan si barsiisaa moo? Iya tuh rekaman. Shubisi kayak itu mah shubisi. Si bersih saya kayak gitu. Ini tuh Kai si garsiisa. Natti agarsiisi ishee. Akkamitti? Shubbisi. Mudhii qabadhu.